Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran haala rakkoo isaan keessa jiran irratti dubbisneerra kan isiniif dhiyeessuun Zalaalam Taaddasaati. Turtii gaarii. Kan jalqabaatiin godina Wallagga Lixaatti dhalatee kan guddate Mulee Tasfaayee doonii biyyoota Eeshiyaa baha gidduu galeessaa fi Awurooppaa gidduu deddeebi'uun zayita boba'aa akka peetrooliyamii fi diizilii dhiyeessuurra hojjeta. BBC'n mudannoo hojii galaanarraa maal akka fakkaatu akkasumas guyyaa ayyaana akkamiin akka dabarsan isaaf dhiyeesse keessatti umuriin dargaggummaa yeroo hiree ofii boruu murteeffachuuf namaaf kennamedha jedha. Ayyaana sababeeffachuun dubbisneera. Jireenya galaanarraa wanta jaalatu waan baay'een jiru filannoo ta'inaan garuu dirqama jireenya lafarraa filatta. Maqaan koo Mulee Tasfaayee yookaan Mular Westiin jedhama. Kan inni dhalatee guddate Wallagga Lixaatti. Ogummaan koo immoo markaba yookaan doonii irratti hoogganaa mana mootaraa yookaan chief injiinarii ta'edha kan inni hojjechaa jiru. Dhaabbanni keenya yookaan meen kaampaaniin keenya kan inni argamu biyya Raashiyaa magaalaa Moskoottidha. Garuu yeroodhaaf markaban irraa hojjechaa jiru kana kan kireeffatee jiru dhaabbata Seegil jedhamu kan biyya Singaappooritti argamudha. Hojii kana erga galee almost amma waggaa 4 qabatee jira. Hojiin kun baay'ee disipiliinii barbaada. Amala ofii abbaan of keessatti qabateedha kan hojii kana hojjetu. Kana jechuun excuse kamillee hin qabu badiitti balleessitu daayirektii hojiirraa si yaadisiisa. Sababni isaa galaana marfamnee jirra badii nama tokkootiin balaa guddaan hojjettoota markabaas ta'e markabicharraan ga'uu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa responsibility ta'uu qabda. Yeroo hundumaa active conscious ta'uu qabda hojii keerratti. Dooniin keenya bakka buufata markabaa yookaan poortii jira yoo ta'e maastarii markabichaa yookaan kaapiteenii irraa waraqaa eeyyamaa jira geetipaasii kan jedhamu. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 boqonnaa fudhattee baatee bakka feetetti bashannantee dabarsuu dandeessa biyyatti jirtu sanatti. Isarraan kan hafe garuu bakka hojii jirta taateen dirqama hojiirra jirta taanaan asii cheefonni adda addaa jiru kan nyaata qopheessanii nyaata gosa adda addaa fi dhugaatii gosa adda addaa jira. Asumatti hojjettoota wajjin qabattee dabarsita yeroo baay'ee. Hojiirra jiraattees immoo akka tasaa guyyicha tooti hin beekinis dabarsuu dandeessa. Hojii baay'ee biizii si godhee jechuudha. Hojii kana irratti mudannoo adda addaan qaba. Isaan keessaa garuu kan na gaddisiisee fi kan keessa koo madeessee darbe hojii kana irratti jirudha kan haati koo boqottees illee boqochuus akkaataan itti dhagee baay'ee nama madeessa. Kana jechuun guyyaa guutuu hojiirra oolee baay'ee dadhabeen dhufe guyyaa yeroon bilbila koo banee ergaa gabaabaa yookaan miseejii keessa galee ilaalu Mular akkam nagaa keedhaa jajjabina siif hawwaa haadha keetiif immoo jannatan hawwaa ergaa jedhudha kan inni argee amanuu hin dandeenye. Sababni isaa maatiin waan natti himan tokko hin qabanii hundumtu nagaa akka ta'edha kan hin beeku. Isarrattis immoo karaa adda addaatiin yoo bilbilsiise illee hundumtuu bilbila isaanii cufanii turanii. Sababni isaa an dhageenyaan haala hamaa keessa kan galu waan beekaniif natti himuu hin barbaanne hundumtuu na dhoksee bilbila cufatee ture. Mudannoo sana yoo hin dagadhu mudannoo baay'ee nama madeessee darbe waan ta'eef jechuudha. Jireenya galaanarraa wanta jaalatu waan baay'een jiru. Fakkeenyaaf hojjettoota kutannoo isaan hojiidhaaf qabanii kan ilaaltu gaafa ilaaltu jaalala hojjettoota gidduu jiru, sooshaal laayifii markabarra jiru, akkasumas immoo tasgabbii jiru gaafa ilaaltu jireenya galaanarraa wanta filattu waan tokko jiru. Wantichi filannoo ta'inaan garuu dirqama jireenya lafarraa filatta. Sababni isaa jireenyi kee akkasitti ittiin fufu. Sababni isaa borii maatii horachuu dandeessa ijoollee waan akkasii dhufuu waan danda'aniif kanaaf filannoo taanaan jireenya lafarraan filadha. Gidduun gabaabseen oduu isinitti hima. Baqattootni Eertiraa 3 kaampii baqattootaa Tigraay keessa jiraatan haleellaa qilleensarraa roobii darbe naannichatti gaggeeffameen ajjeefaman jedhe UN. Haleellaa kaampii Maay Aynii irratti gaggeeffameen namootni baay'een haleellichaan miidhamaniiru jedhe Komishinarri dhimma baqattootaa UN Filippo Grandi. UN deeggarsa namooma naannoo Tigraay keessatti taasisaa ture sababa dhiyeessiin akka hin galle dhorkameef dhaabuu akka danda'u akeekkachiise. Walakkaa ji'a muddeerraa eegaluun deeggarsi homaa naannicha akka hin galle dubbii himaan hoogganaa UN Stephen Dujarric himaniiru. Qondaalli mootummaa Kaameruun finciltootni qophii waancaa Afrikaa irratti haleellaa akka hin qaqqabsifne qophiin taasifameera jedhan. Gareen finciltoota Angiloofoon Kaameruun kutaa jedhamu foxxoqsuuf qabsaan torban darbe magaalaa Liimbee kan dorgommicha gar tokko keessummeessitu keessatti haleellaa raawwatanii ture.
Poolisootni Keeniyaa afur qarqara daangaa Somaaliyaatti ajjeefaman haleellichi kaawuntii Laamoo jedhamu keessatti yoo ta'u naannichi irra deddeebiin haleellaa hidhattoota Alshabaabiif saaxilamaa tureera. Gara dhimma keenyatti aanutti yoo ceenu Jawaar Mohaammed dabalatee hoogganoonni paartii mormituu koongirensii federaalawaa Oromoo fi namoonni isaan waliin himatamanii mana amala sirreessaa Qaallitti jiran akka bahan itti himamu abukaatoon isaanii himan. Gama kaaniin paartiin Baaldaraas dura taa'aan dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee qondaalotni kaan hiikamuu isaanii paartichi himeera. Abukaatoon obbo Jawaar Fayi obbo Tuulii Baayisaa maaltu akka jedhame BBC'tti himaniiru. Aangawooti mootummaa akka isaan bahanii galgala kana gara galatti deemanitti himanii turanii haa ta'u malee galgala kana bahanii bakki bulan bakki deeman waan mijannee fi har'a bahuu hin dandeessu jedhaniitti hin baane jechuudha ammayyuu achuma jiran achuma bulan. Maatiin isaanii quba qabu kana dhaga'anii ture? Maatiitu nutti meenusiyyuu maatii nutti meenus maatiin mataa dhagee. Namoonni bahanii namoota 24 Jawaar Mohaammed fa'aa jala himataman hunda isaaniidha moo namoonni adda bahanii jiru? Akka dhageenyetti hunduma isaaniitti namni galmee sanarra jiru hundiyyuu akka baratanii jedhame garuu xalaa sana hin argine maatiidhumatti nutti malee wanti ijaan argine jiru garuu namni galmee sanarra jiru hundiyyuu haa bahani kan jedhan dhageenye. Tarii himanni isaanii kun maalirra ga'ee ture? Akka seeraatti jarri kun bahuudhaaf maal ta'uu qaba? Murtoon darbeeru jira? Lakki murtiin darbeen jiru akka seeraatti lakan ta'u mootummaan himatamu irratti dhiyeesse addaan kutuudhaaf aangoo qaba. Abbaan alangaa silaa kana bulchoo wajjin dubbatee himata kanatti fufuurraa yoo naaf kutee faayidaa biyyaafi uummataafis mootummaafis irra caalaa faayidaa jedhee himata addaan kutuu danda'a. Himati kan addaan jedhummaa abbaan alangaa dhalaa mana murtiitti barreessee mana murtii beeksisee manni murtii ammoo namoota to'annoo jala jiran manni hidhaa akka gallakkisu xalaa barreessuu qaba ture silaatee akka adeemsaatti garuu kana keessa waan darbame natti fakkaatu. Adeemsa kana keessa darbu baatus ammoo mootummaan haa gadhiifaman jedheera jettu dhageenyigaa. Kanaafiyyuu tarii boru ganama bahuu danda'u tilmaama jedhutu jira jechuudha. Hin beeknu dhugaa silaatee bahanii sadaquu namoonni kun nama dhaluma jettee laatee gallakkiftuuti namoota siyaasa kana keessatti olaanaa kan qaban namoota deeggartoota miliyoonota meeqaan qaban namoota akkasumas immoo namni isaan irraa jibbiinsa mormii qaban ni jiraatu. Kanaaf namoota selebriitii ta'an callumattee diida keessatti gallakkisteen eegumsa gochuuf hin barbaachisaadha. Kun hin ta'in ibsanna balaa biraa dhufuu danda'a jechuudha. Intalli obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa namootni Jawaar Mohaammed jalatti himataman hiikamuu jedhamuu isaanii abbaa isheerraa akka dhageesse BBC'tti himteetti. Abbaan koo bilbilee ture. Bilbilee ni hiikamtu jedhanii nutti himaniiru waraqaan mallatteeffamee gara na ergameera jedhanii nutti himatu hin jedhe sa'a tokko akkas fuuldura. Ammarraa sa'a tokko dura jechuudha. Okay, har'a inni bahuuree immoo yoomitti siiniin jedhe? Hin beekamne amma akka keessaa dhagaa jirutti ammoo atakaaroo tokko uummata nageenyaa fi isaan gidduu akka jiru dhagaa jirra. Eegdotaa fi makamtoonni galmee isaanii irra jiran kan biraanii amma hin ba'anii. Isintu ba'aa jennaan isaan ammoo eegdota Jawaarfaan eegdota keenyaa fi warra biroo dhiisnee kamiin kophaa baanaa isa jedhurra falmiin akka jiru keessaan dhagaa jirra. Kan biraa yeroo isaan bahanii eegumsi isaaniif ramadameeru qophiin taasifameeru akka hin jirres nan dhaga'e. Isin kana dura odeeffannoo qabdu ture tarii simachuudhaaf? Odeeffannoo sadarkaadhuma oduutti waan deemaa ture qabna malee guyyaa isaa fi qabatamaadhaan waan murtaa'e hin beeknu. Qophiin goones hin jiru. Akkuma mootummaa kana namoonni beekaa. Gaafa isaan hiikamanii mana galaan amannanii agarsiisu garuu waan jiru hordofaama jirra malee kana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Goones hin qabnu nuyi. Gama kaaniin paartiin Baaldaraas dura taa'aa dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee qondaalonni kaan hiikamuu isaanii ibseera. Namoota hiikaman keessaa Sintaayyoo Chakkool dubbisneera. Qilintoo yaalla ነው እና አቶ እስክንድር Qilintoo irraa fi obbo Iskindar baanee karaarra jirra. Naannoo sa'aatii 12 walakkaatti mi'a keenya qabannee baane. Wanti nuti beeknu hin turre amma gara bataskaanaa deemaa jirra. Kan hiikamne humna waaqayyootiin dhugaatu injifate. Qabsoo fi mimmaan hawaasaatu injifate.
Gaaffiin hawaasaa amma deebi'utti qabsoon keenya itti fufa. Sobaan himatamneetu kanas dhufne. እኛ የምናውቀው ነገር የለም። Qaamoleen nageenyaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa adamsanii hidhuu itti fufuu godaantotni biyyattii keessa jiraatan BBC'tti himan. Jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman godaantota biyyattii dararuu akka dhiistuu gaafataa turan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen koree qondaaltota mootummaa olaanoo abbootii amantaa fi qooda fudhattoota biroo of keessaa qabu gara Saawud Arabiyaatti erguuf qophii xumuruu ibseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaaman jireenya fooyyee barbaacha Saawud Arabiyaa seenan mana hidhaa biyyattii garaa keessatti dararamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatan kanneen adamoo qaamolee nageenyaa biyyattii jalaa miliqan ammas adamfamanii hidhamaa jiraachuu dubbatu. Saawud Arabiyaan garuu gama isheetiin namoota seeraan ala biyyattii seenan to'achuu ibsaa turte. Dargaggoon Arsiirraa jiru fooyyee barbaacha Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa qaqqabe amma akka qurupheettan birrataa jiraadhaa jedhan haala keessa jiru wayita ibsu. Akkuma gartee ka qurupheen hura keessatti jeedalloo waraabessallee dheessatu mana gartee jiraattutti jiraachaa jirra. Olii gadi mataa qaqqabannee tumaan jiraachaa jirra. Yoo iddoo tokkotti nu adamsan iddoo tokkotti baqata. Nuti warra ala jirurra deebi'ee immoo warra mana hidhaa keessa jiru gizee qorraa kana keessatti qorri hammaataadha. Uffanni isaan achi keessa uffatan uffanni alaa seenuu hin danda'u feestaala uffatanii feestaala biyya keenyatti gartee ka wayyin maranii siliingatan isaan immoo uffatanii kanaaf haalli achi keessa jiru haala hammaataadha. Qaamolee nageenyaa jalaa miliquuf jecha bakkaa bakkatti godaanam. Dargaggoon kun mana hidhaa lammiileen Itoophiyaa naannoo magaalaa Riyaad keessatti hidhamaniiru jedhu tarreessuun haalli qabiinsa isaanii hedduu yaaddessaa ta'uu hime. Amma duraan biyya kana keessatti dubartii amma hin qaban kabajaa qabdu dubartiin amma biyya kanatti amma kabajaa yeroo kanaaf kabajaa hin qabdu daa'imma wajji fuudhaa jiranii lammata gartee daa'imma wajji fuudhanii hatta nama daa'imaa fi ilmi adda baasanii siniin ka gargaratti hidhaa jiranii achi keessa jiru dibamaan mana yaalaa argataa hin jiru hatta reeffi namaa guyyaa lama guyyaa sadii yookaan torbee fa'aa ga'e achii baya. Qaamoleen nageenyaa biyyattii waggaa lamaan asitti haala adda ta'een lammiilee Itoophiyaa adamsanii hidhuu irratti akka qiyyaafatanis dubbate. To'annoon qaamolee nageenyaa kun namoota eeyyama biyyattii keessa jiraachuu qabaniif illee yaaddoo ta'uu himeera. Lammiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatu kan biraan qaamoleen nageenyaa biyyattii mana isaa cabsanii seenuudhaan nama tokko biraa qabuudha dubbata. Qaamoleen nageenyaa mana koo cabsanii seenanii turan. Mucaan bira ture tokko mana kootii qabanii bahan. Maatiin koo haati warraa fi ijoolleen koo eeyyama iddoo jireenyaa waan qabaniif hafan. Hiriyoota keenya hedduu dubartoota erga da'anii guyyaa 10 fi 15 hin caalle qabamantu jiru. Haalli ture rakkisaadha. Kaleessa bakka Bohaadee jedhamutti konkolaataa hedduun mandara marsuun dhaga'e. Dargaggoon nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu kun mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii keessatti dararaman gara biyyaatti akka deebisu gaafateera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii garaa keessa jiraachuu akka quba qabu eeruudhaan koreen qondaaltota mootummaa olaanoo abbootii amantaa fi qooda fudhattoota biroo of keessatti qabu garasitti erguudhaaf qophii xumuruu ibseera. Amma yoonaattis mootummaan Itoophiyaa lammiilee 40,000 ol gara biyyaatti deebisuu ibseera. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa mana hidhaa Alshumeesii fi kaan keessatti yeroo dheeraadhaaf hidhamanii jiran rakkoolee fayyaa hamaadhaaf saaxilamuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf jennee isiniif dhiyeessinu asumarratti xumurreeti kan jiru. Amma sirra deebiitiin hordoftoota amantaa kiristaanaa mara ayyaanicha kabajaa jirtaniin bagaa guyyaa ayyaana qillee yookaan yaadannoo dhaloota gooftaa Yesuusin isin ga'e isinitiin jenna. Odeeffannoo dabalataa biraa yoo barbaadan marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuu ni dandeessu. Sagantaa keenya raadiyoo galgala sa'aatii wal fakkaataa irratti jechuudha wiixataa jalqabee isin biraatiin ni ga'a.